نفسي 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 akkuma sila sinii dubbise xiqqoo gidduutti cite waan ta'eef Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 24 dubbise innis akkana jedha. Dhuguman isinitti hima iji qamadii biyyoo keessa bu'ee yoo du'uudhaa baate tokkicha ta'ee hin hafa. Yoo du'e garuu ija baay'ee hin godhata. Ameen. Gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Giriikota tokkotti dubbii kana dubbata. Warra Giriikotaatti jechuudha. Yohaannis bartuu isa Yesuus Kiristoositti siqu, bartuu isa Yesuus Kiristoosiin jaallatu, waa'ee Yesuus Kiristoosis bal'inaan wangeelota arfan keessaa kan barreesse Yohaannis wantoota akka Yesuus ani karaadha, ani jireenya, ani buddeena jedhee wantoota torba akka warri beektota macaafa qulqulluu ka'anitti Yohaannis keessatti barreeffamee jira. Yohaannis kunis ergamaa isaa gooftaa keenya Yesuus Kiristoositti dhiyaatudha. Ani amma dubbii kootti darbuun barbaada. Akkana jedhe egaa Giriikonni tokko Yesuusiin barbaaduu isaaniidha. Gara macaafichi kan inni mata duree godhee kenneef jechuudha. Yesuusiin yeroo isaan barbaadanitti dhuguman isinitti hima iji qamadii biyyoo keessa bu'ee yoo du'uudhaa baate tokkicha ta'ee hin hafa. Yoo du'e garuu ija baay'ee hin godhata. Kun waa'ee jireenya hafuuraati. Kun waa'ee jireenya hafuuraati. Jireenyi hafuuraa keessatti sanyii godhachuudhaaf du'uun akka barbaachisu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos Giriikota kanatti hime. Giriikonni maal barbaadu? Giriikonni ogummaa barbaadu. Ogummaa isaaniitti fayyadamaniitu dubbii gooftaa keenya Yesuus Kiristoos fudhachuu barbaadu. Garuu akkasuma dubbiinsaa. Mee gara dubbii keenyaatti hin deebine. Dubbii keenyaatti hin dhufa. Kutaa kana keessatti Yesuus Kiristoos kan inni barsiisuu barbaade jijjiirama dhugaati. Jijjiirama dhugaa keessatti namni gaafa jijjiirama dhugaa fidu, jijjiirama dhugaa keessatti jijjiiramni dhugaan akkamittiin jireenya namaa irratti ta'a? Jijjiiramni dhugaan akkamittiin jireenya namaa irratti ta'a? Kanaaf gara jireenya jijjiirama dhugaatti utuu hin dhufin dura namni tokko gara jireenya jijjiirama dhugaatti dhufuudhaaf of argachuu qaba. Utuu of hin argatin eenyummaan isaa jijjiiramuu hin danda'u. Of argachuu qaba dura jechuudha. Erga of argatee booddeedha gara jireenya jijjiiramaatti dhufuu kan inni danda'u. Kanaaf gooftaan keenya Yesuus Kiristoos warroota Giriikotaa warra of hin argine kanaanii akka isaan of argachuu qaban, erga of argatan immoo gara jireenya of barbaaduutti akka isaan dhufan. Namni gaafa of argatu, namni gaafa of dhabu, of barbaaduutti jalqaba jechuudha. Of barbaaduutti jalqaba, jireenya of barbaaduutti jalqaba jechuudha. Isa booddee gooftaan keenya Yesuus Kiristoos du'uun akka isaan irra jiru, du'i kun maayinni waan itti qabamanii jiran, jireenya itti qabamanii jiranitti, jireenya sanatti akka du'an barbaadeeti jechuudha. Jireenya itti qabamanii jiranitti. Jijjiiramni amma mata dureen koo jijjiiramni dhugaan akkamittiin dhufa? Jijjiiramni dhugaan akkamittiin dhufa isa jedhuu fi warroota amma kana argachuu qabna dura jechuudha. Of barbaaduu, of argachuu fi raawwatanii du'uu jireenya hafuuraa keessatti jechuudha. Of barbaaduu, of argachuu fi du'uu. Kun jireenya kana keessatti baay'ee murteessaadha. Jijjiiramni dhugaan dhufuu kan danda'u tokko sagalee Waaqayyoo isa bu'uuraaf
dhuma jireenya keenyaa ta'e sagalee waaqayyoo isa bu'uuraa fi dhuma jireenya keenyaa ta'e kana dhumaaf jireenya keenyaaf isa godhachuudha. Sagalee waaqayyoo bu'uuraaf dhuma jireenya keenyaa godhachuudha. Jijjiiramni dhugaan kan inni dhufuu danda'u. Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 8-9 dubbii waaqayyoo innaa dubbifattan argachuu dandeessu. Iyyaasuun waaqayyo si wajjina ta'u akka jedhani ani hamma dhumaatti si wajjinan ta'a waaqayyo akka jedhe dubbii kana yoon dubbisetu irra toora isaa sanatti wanni ta'a. Please warri bilbiltanii hin bilbilina. Xiqqoo yaada keenya yaada koo bittimsitu waan ta'eef hin bilbilina isiniin jenna. Dubbii waaqayyoo akkanadha. Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa Iyyaasuu boqonnaa 1 lakkoofsa 8-9. Macaafni seeraa kun afaan kee keessaa hin dhibamin. Halkaniif guyyaa waa'ee isaa yaadi. Karaan kee akka siif qajeelutti wanti ati gootus akka wal siif qixxaatutti wanta isa keessatti caafame hundumaa gaarii godhii eegi. Ani waaqayyo gooftaan kee iddoo ati dhaqxu hundumaatti si wajjin jira. Ati cimi ija jabaadhu hin sodaatin. Hin na'inis jedhee sin abboomneeree jedhee. Egaa ilaala kutaa kana keessatti jechuudha. Gaafa nuti sagalee waaqayyoo jalqaba keenyaaf yookaan bu'uura keenyaaf dhuma keenya godhan jijjiiramni dhugaan hin dhufa jechuudha. Jalqaba keenya sagalee waaqayyoo hin godhannu taanaan dhuma keenya sagalee waaqayyoo hin godhannu taanaan jijjiiramni dhugaan hin dhufu. Firoota warra kan nuyi kanarraa barannu gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fakkeenya kanaan qabee Giriikootatti dubbatu iyyuu malee har'a jireenyi moofaan harcaatuun amala moofaa jireenya keenya keessaa hin duune yoo ta'e harcaatuun amala moofaa jireenya keenya keessaa hin duune yoo ta'e 2 ta'uu 3 ta'uu hin dandeessu. Warri gooftaa Yesuus Kiristoositti hin amanne hojii keessan isa gaarii sanaatiin jedhe ergamaan Phaawulos. Hojii keessan isa gaarii sana ilaalanii gara gooftaa keessan gara waaqayyoo keessan simachuutti dhufu. Kanaatiif harcaatuun amala moofaa jireenya keenya keessaa hin du'u taanaan jireenya fooniitti akkuma jirrutti immoo jireenya foonii isa qabanne jirrutti akkuma jirrutti jireenyi keenya lammaffaa dhalatee itti hin fufu taanaan jijjiiramni dhugaan hin dhufu jechuudha. Kanaaf jalqaba keenya bu'uura keenya sagalee waaqayyoo yoo godhanne jijjiiramni dhugaan hin dhufa. Namni kamiyyuu kan jijjiiramuu danda'u dhuguma namni kun hin jijjiirame kan jedhamu gaafa dubbii waaqayyoo sirriitti sagalee waaqayyoo jireenya isaa keessatti mana isaa keessatti namummaa isaa keessatti hojjechuu jalqabetu jijjiiramni dhugaa dhufa jechuudha. Jijjiiramni dhugaan dhufa jechuudha. Kanaaf Iyyaasuu dura maaltu ture? Warroota kutaa kana keessatti baay'ee isaa keessa hin galu sababni isaa maaliitiifi amma yeroon keenya nu gahu yeroo onlaayinii irra jira waan ta'eef gaggabaabsinee xumurra waan ta'eef warroota bebbeektota biyya sanaa bulchantu jira namoota beekoo akka gurguddoota warra Anaaq warra jedhamu warra gurguddoo warra dhedheerota fuula isaa dura jira akkasumas immoo sabni bilchaate achuma sabicha keessa jira sabni bilchaate dubbii gaarii godhee beeku achi keessa jira waan ta'eef ati bichaan wanta dubbii macaafa kanaa keessatti barreeffame gaarii godhii eegi jabaadhu cimi anis wajjinan ta'a. Gaafa sagalee waaqayyo bu'uura keenya godhan jijjiiramni mana keenyaa jireenya keenyaa in ta'a jechuudha. Jijjiiramni dhugaan akkasitti nuuf sagalee waaqayyo
bu'uuraaf jireenya keenya jalqabaa bu'uuraa fi dhuma jireenya keenyaa godhachuudhaan jijjiiramni dhugaan hin dhufa jechuudha. Kutaa egaa sagaleen waaqayyoo kuni akkuma beennu sagaleen waaqayyoo maaliif jireenya keenya bu'uura keenya godhachuun nu barbaachisa? Maaliif immoo dhuma keenya godhachuun nu barbaachisa? Inni jedhu jalqabni keenyallee hin sirranne yoo ta'e kan leenjisu kan sirreessu dubbii waaqayyooti. Lammaffaa Xiimotewos boqonnaa 3 lakkoofsa 14 hamma 16 dubbifachuu dandeessu. Sagaleen waaqayyoo hin leenjisa, hin barsiisa, hin adaba, gara mootummaa waaqayyootti geessa jechuudha. Kanaaf sagaleen waaqayyoo kun gara jireenya bara baraatti kan geessu kan sirreessuudha waan ta'eef hin sirranna gaafa sagalee kana jireenya keenyaaf godhannu jechuudha. Sagalee kanatu nu sirreessa jechuudha. Akkasumas sagaleen kun maaliif bu'uura keenyaaf jireenya keenya godhachuu barbaachisa kan jedhu sagaleen kun daawwitiidha. Daawwitii jechuun mastaatii isa namoonni jedhan isa keessatti of ilaalan. Of ilaalle isa keessatti of ilaalan. Jireenya keenya guyyaatti gara guyyaatti kan keessatti of ilaallu. Jireenya keenya guyyaatti gara guyyaatti kan keessatti of ilaallu sagalee of ilaalleedha waan ta'eef sagalee akkasiiti waan ta'eef Yaaqoob boqonnaa 1 lakkoofsa 22-25tti dubbifachuu dandeessu. Namni fuula isaa yoo irraanfate amma deebi'ee daawwitii keessatti of ilaalutti of arguu hin danda'u. Of arguu hin danda'u. Kanaaf sagalee waaqayyo daawwitii jireenya keenyaati. Dudduuba keenya, isa keessa keenya, isa bakkee keenyaa kan agarsiisu, isa keessa keenya dhokate kan agarsiisu dubbii waaqayyooti waan ta'eef dubbii waaqayyoo kana kanaaf nu barbaachisu jechuudha. Inni daawwitii jireenya keenyaati waan ta'eef. Kana duwwaas immoo miti. Sagaleen waaqayyoo kun kan inni bu'uuraa fi jireenya keenya godhachuun nu barbaachisu sanyii gaariidha. Sanyii gaariidha. Sanyii gaariidha. Sanyii isa hin banneedha. Sanyii gaarii isa baduu hin dandeenyedha. Saduraa Phexros boqonnaa 1 lakkoofsa 23 irratti argachuu dandeessu. Sagalee waaqayyoo kana sanyii gaariidha. Inni kan biraan sagalee waaqayyoo jireenya keenyaaf bu'uura keenyaaf dhuma keenya kan nuyi godhannu maaliif ennaa jennee ilaalle daandii keenyaaf ibsaadha. Sagaleen kee anaaf ibsaadha jedhe Daawit Faarsaa 119 lakkoofsa 105 irratti argachuu dandeessu. Sagaleen kee anaaf ibsaadha. Sagaleen waaqayyoo ibsaadha. Jireenya keenyaaf ibsaadha sagaleen waaqayyoo. Gara lammaffaatti jijjiiramni dhugaan akkamittiin dhufa kan jedhu gara lammaffaatti yeroo dabarru isa kana inni cimaan jechuudha. Lammaffaa irratti ergaa kiristiyaanummaa keenya adda baafachuudha. Amma sirraan deebi'e ergaa kiristiyaanummaa keenya adda baafachuudha. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti soorii. Seera uumamaa boqonnaa 6 lakkoofsa 9 irratti argachuu dandeenya. Kutaa kana keessatti gaa innaa walii wajjin dubbifannee seera uumamaa boqonnaa 9 seera uumamaa boqonnaa 9 lakkoofsa boqonnaa 6 dhiifama lakkoofsa 9 irratti argachuu dandeessu dhiifama guddaa. Akkana jedha dubbiin waaqayyoo. Nohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa nama balleessaa hin qabne ture. Inni karaa waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan waaqayyoo wajjin jiraate. Hiddi dhaloota sanyii Nohii kana itti fufee jira. Inni hin barbaadu kana. Nohi dhaloota sana keessatti nama qajeelaa nama balleessaa hin qabne. Inni karaa waaqayyoo irra deddeebi'uudhaan waaqayyoo wajjin jiraate. Ergaan kiristiyaanummaa keenyaa ittiin biizineesii hojjechuu miti. Dhalootatti kiristoosiin agarsiifne dhaloonni kiristoosiin beekanii mootummaa waaqayyoo akka dhaalan fakkeenya kiristoosiin taane biyya lafaa kana keessa
Ana fakkaadhaa jedhanii fakkeenya Kiristoos taane dhalootatti mootummaa Waaqayyoo agarsiisudha. Dhimmi keenya dhimma ittiin biizineesii hojjennu miti jechuudha. Bara keenya keessatti wanta tokkotu in arga. Biyya keenya haala biyya keenya keessatti jiru keessatti ergaan kiristiyaanummaa har'a ergaa ittiin biizineesii hojjetan ergaa akkasii ta'eera. Dubbiin Waaqayyoo kan inni jedhu wanta tokkoon isinitti hima. Dubbiin Waaqayyoo kan inni jedhu wanta tokkoon isinitti hima. Ergaan kiristiyaanummaa Kiristoosiin fakkaanne ofii keenyaa lubbuu keenya oolfanne lubbuu dhalootaa oolchuu danda'udha. Bara keenya har'aa keessatti rakkinni adireesii hin qabu na biratti jedhu namoonni yeroo dubbatan. Rakkinni adireesii hin qabu na biratti jedhu. Biyya lafaa keessa amma jirtanitti rakkina qabduu kan jedhe gooftaa keenya Yesuus Kiristoos. Wangeela Yohaannis keessatti dhaqaa dubbifadhaa boqonnaa 16 keessatti. Biyya lafaa keessatti rakkina qabdu. Jabaadhaan garuu rakkina moo'eeraadha. Jabaadhaan garuu biyya lafaa moo'eeraadha. Ergaan kiristiyaanummaa Kiristoosiin fakkaannee waan Kiristoos jedhe dubbii Kiristoos fakkaannee dhaloota du'a oolchuu akka warra konkolaatota balaa jala nama oolchanii fakkeenyaaf warra akka balaa ibiddaa jala akka warra isaata dagaa warra jedhamanii akka warra humna dafee qaqqabaa faxinoo daash warra jedhamanii akkasitti ergaan keenya biyya lafaa keessatti yeroo gadi bu'u akkasitti jechuudha ergaan keenya. Warra dafee qaqqabu, warra seexanii nyaachuudhaaf, warra du'i nyaachuudhaaf, warra si'oon nyaachuudhaaf itti qophaa'e sana jalaa baasuudhaaf dabnee bira ga'uu danda'udha. Malee ittiin isaan qabne ittiin biizineesii hojjetachuu miti jechuudha. Ittiin foon keenya gabbifachuu miti jechuudha. Ittiin mana keenya, ittiin bultoo keenya jajjabeeffachuu miti jechuudha. Ittiin biizineesii gaarii hojjechuu miti jechuudha. Ergaan kiristiyaanummaa. Miishiniin keenya inni guddaan isa kana. Dhaloonni akka mootummaa Waaqayyoo dhalan. Dhaloonni gara Kiristoos mootummaa Waaqayyoo akka dhaqan. Miishiniin keenya guddaa kana jechuudha. Firoota koo arras ergaan kiristiyaanummaa keenya gaafa sirriitti adda baafnu jijjiiramni dhugaa dhufa jechuudha. Gaafa sirriitti ergaa kiristiyaanummaa keenya adda baafnee beennu jijjiiramni sirriin dhufa jechuudha. Jijjiiramni sirriin kan inni dhufuu danda'u kana jechuudha. Jijjiiramni sirriin kan inni dhufuu danda'u kana jechuudha. Ergaan keenya maali? Kutaa kana keessatti akkuma ilaaltanii dhaabatee dhaloota yaada Waaqayyoo kan hubachiisu baay'ee barbaachisaadha. Dhaloota yaada Waaqayyoo kan hubachiisu. Yaada Waaqayyoo kan hubachiisu. Dhaloota yaada Waaqayyoo hubachiisaa jiru. Dhaloonni fedha Waaqayyoo akka argan, dhaloonni maal fedha Waaqayyoo akkanarraa jedhan kan hubachiisaa jiru jira. Nama naarsu, nama gaddisiisu. Dhaloonni dhalootatti fedha Waaqayyoo agarsiisu, dhalootatti fedha Waaqayyoo himu, dhalootaan kana fakkaata Waaqayyoon si waame kana ittiin jechuun itti agarsiisuun waan Waaqayyo barbaadu dhalootatti agarsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Ergaa keenya inni sirrii kana. Gaafa Iyyaasuun du'e dhaloota Waaqayyoon gochaatti hojiitti hin beeknetu argameedha. Iyyaasuu boqonnaa 2. Abboota firdii boqonnaa 2. Macaafa abboota firdii boqonnaa 2 lakkoofsa 10 irratti dubbifachuu dandeessu. Gaafa Iyyaasuun du'e dhaloonni Waaqayyoon gochaatti hojiitti hin beekne hin kaanedha. Dhaloota akkamii ka'e? Dhaloota gochaatti hojiitti Waaqayyoon hin beekne ka'edha. Dhalootuma kiristiyaanota irraa dhalatanidha garuu. Dhalootuma kiristiyaanota irraa dhalatanidha. Dhalootuma kiristiyaanota irraa dhalatanidha. Maaltu gufuutti ta'e dhaloota kanatti? Maaltu gufuutti ta'e? Sagalee Waaqayyoo dogoggora malee, makaa malee dhaloota bira yoo ga'e dhaloota hin jijjiiru jettanii hin amantu taanaan
dhaloota hin jijjiira jettanii hin amantu taanaan itti fufa. Sagalee waaqayyoo dhaloota ni jijjiira. Kanaatiif sagalee waaqayyoo kun sirriitti dhaloota bira makaa malee dhaloota bira hin geenye. Kanaaf sagalee waaqayyoo sana gochaatti hojiitti waaqayyoon hin barre dhaloonni sun jechuudha. Egaa ergaan kiristaanummaa keenyaa kana. Dhaloota dhaabannee dhaloota yaada waaqayyoo hubachiisuudha. Waaqayyoo kana yaadni waaqayyoo kana fedhii waaqayyoo kana waaqayyoo kana sirraa barbaada jennee hubachiisuudha. Dhalootatti raajuu dhalootatti sobuu miti dubbiin. Dhalootatti dubbii waaqayyoo yaada waaqayyoo akeeka waaqayyoo itti himanii dhaloota du'a bara baraa oolchuu ergaan keenya kana. Kan biraan hiikaa qajeelummaa dhalootatti ibsuudha. Hiikaan qajeelummaa dhalootaaf ibsee. Kutaa kana keessatti Nohi maal qajeelummaan akka jiru dhalootaaf ibse. Kutaa kana keessa na ilaaltan. Maal qajeelummaan kun qajeelummaa akkamiiti? Qajeelummaa akkamiiti? Qajeelummaan kun qajeelummaan waaqayyo wajjin jiraachuu kun qajeelummaa akkamii akka ta'e dhalootaaf ibsa jechuudha. Inni kan biraan achuma kutaa kana keessatti jechuudha. Fedha waaqayyoo gochuun jireenya isaa durfame. Har'as fedhi waaqayyoo mana keenya jireenya keenya haa dursu. Kanan isin jechuu barbaada. Fedhi waaqayyoo gaafa jireenya keenya mana keenya durse, maatii keenya durse, fiixaan ba'umsa qabna. Waan hojjennutti, waan goonutti fiixaan ba'umsa qabna. Isa dhumaa dubbadheetan gara sagalee kana walitti qabuutti deemna. Dubbii waaqayyoo keessaa isa dhumaa dubbadheetan jechuudha. Akkana jedha inni sadaffaan dubbii waaqayyoo makaa malee jireenya keenya bira dubbii waaqayyoo makaa malee jireenya keenya bira yoo ga'e jijjiiramni dhugaan dhufa. Dubbii waaqayyoo makaa malee jireenya keenya bira yoo ga'e jijjiiramni dhugaan dhufa. Yohaannis Yoonaas boqonnaa 3 lakkoobsa 5-7. 5-10 dhiifama. Yoonaas boqonnaa 3 lakkoobsa 5-7. Dubbii waaqayyoo achi keessatti Yoonaas gara Naanawweetti ergame. Naanawweetti ergamu iyyuu malee immoo Yoonaas yeroo sanatti sagalee waaqayyoo dhiisee gara Tarsees dhaqe. Sabni sun in jijjiirama yoo dubbii waaqayyoo dhaga'e. Garuu Yoonaas achi dhaqe. Hadaba Yoonaas irra ga'e beektu. Yoonaas garaa qurxummii keessa guyyaa 3 bulee isa booddeen tufame. Isa booddee ergaa waaqayyoo akka inni raawwatuuf karaatti deebi'e. Erga karaatti deebi'ee booddee Yoonaas dubbii waaqayyoo kana ergaa fudhatee ba'ee karaatti deebi'ee gara Naanawwee yeroo dhaqu dhaloota sanatti labsii labsee labsiin sun dhaloota sana bira gaafa ga'u hamma mootummaatti deemameetu yaada garaa isaanii geddiratan. Dubbii kanatu barbaachisa. Makaa malee ergaan gooftaa ergaan waaqayyoo gaafa dhaloota bira ga'u dhalootiin jijjiirama. Biyya keenya keessatti har'a kan iyyaaru sagalee biizineesiidha malee sagalee waaqayyoo miti. Sagalee waaqayyoo guutummaatti jireenya keenya bira makaa malee utuu ga'e. Ituu sagalee waaqayyoo makaa malee jireenya keenya bira ga'e. Silaa dhaloonni hin jijjiiramu. Silaa dhaloonni gara waaqayyootti deebi'u. Silaa dhaloonni hojii isaanii saamaarraa hin deebi'u. Silaa dhaloonni karaa waaqayyoo argu. Silaa dhaloonni yaada waaqayyootti deebi'u. Firoota ko ergaan waaqayyoo dogoggora malee waan waaqarraa dhufe dogoggora malee yoo nu bira ga'e jireenyi keenya tooratti deebi'a. Waaqayyoo wajjin tokko taana. Waaqayyoo wajjin tokko taana yeroo isiniin jedhu immoo waaqayyoon fakkaanna. Jireenya waaqayyoon fakkaatu qabna. Jireenya waaqayyoo inni ilaa kunuu inni nama waaqayyooti.
inni waaqayyoon sodaata, ishee waaqayyoon sodaatte kan jedhamutu nurraa argama. Sababni isaa dubbii waaqayyoo gaafa makaa tokko malee jireenya keenya bira ga'e. Hin dogoggorinaa, waaqayyoo kan itti geessan miti jedha dubbii waaqayyoo. Hin dogoggoru, waaqayyoo kan itti geessan miti. Waaqayyoo kan itti dubbii waaqayyoo kun kan ittiin buddeena barbaadan miti. Dubbii waaqayyoo kun kan ittiin sobanii dhaloota dogoggorsanii dhaloota ittiin bizineesii hojjetatan miti. Dubbii waaqayyoo kun dhaloota bira yoo ga'e yaada garaa gaddirachuudhaan dhaloonni mootummaa waaqayyoof qophaa'a. Dhaloonni mootummaa waaqayyoof qophaa'a. Kanaaf har'as wanta tokkoon jedha. Dubbii waaqayyoo hamma warri dubbii waaqayyoo kana of harkaa qabdan, warri sagalee waaqayyoo kana of harkaa qabdan, makaa malee isa waaqayyoo dubbii isaa keessa keessan ka'e dhalootatti hima. Raajii dubbachuun raajii barbaada namoonni jettanii, raajii barbaadu namoonni jettanii waan biraa keessa galuun isinirra hin jiru. Maaliif keessa keessan kan guute dubbii waaqayyoo kanatti dubbadhaa. Dhaloota jijjiira. Dhukkubatti dhaloota fayyisa. Rakkina isaa keessaa dhaloota baasa. Kanaadha. Sagalee waaqayyoo yeroo qabnu wanti nuyi beekuu qabnu. Sagaleen waaqayyoo sun waaqayyoo akka ta'e beekuu qabna. Sagaleen kun sagalee waaqayyoo akka ta'e beekuu qabna. Sagaleen anaaf siin dubbannu kun waaqayyoo akka ta'e beekuu qabna. Sagalee waaqayyoo sababii ta'eef waaqayyoon sobuun hin danda'amu. Waaqayyoon qabatanii bizineesii hojjechuu hin danda'amu. Sagalee waaqayyooti waan ta'eef. Dhaloota keenya har'aa kana kan bal'eessaa jiru ergaan waaqayyoo akka waaqayyoo biraa dhufetti bira hin ga'u. Hiikamee gara kan biraatti fudhatamee naanneffamee keessaa dubbii waaqayyoo ba'eetu erga jedhameeti. Ergaa ofii isaanii qaban bira dhalootatti dabarsu jechuudha. Ergaan dhalootaaf ta'u dubbii waaqayyoo kana duwwaadha. Sagalee waaqayyoo kana duwwaadha. Dhaga'uun amanuun nurraa eegama. Kun mirga keenyas miti. Sagalee waaqayyoo dhaga'uun amanuun nurraa eegama. Sagalee waaqayyoo kun maali? Sagaleen kun maaloodha jechuudha ennaa dandeessan. Sagaleen kun waaqayyoodha ofiisaatiif. Sagaleen kun waaqayyoodha. Inni kan biraan sagalee waaqayyoo kun inni namootaa wajjin hinaasa'a. Isa lammaffaa Phexros boqonnaa 2:16 dubbata. Inni namoota wajjin hinaasa'a. Inni namoota hin dubbachiisa. Sagaleen kun namoota hin dubbachiisa. Kanaaf wanta tokkoon isiniin jedha. Sagalee kana dhaga'anii jireenya bara baraaf ofii isaanii akka qopheessaniif sagalee kana namootatti himu. Waan of keessaa qabnu tokko iyyuu hin qabnu. Wanti nuyi qabnu jennu hundumtu nurraa dhiisee deema. Bifti keenya hin deemu. Jireenyi keenya hin deemu. Waan nuyi qabnu hundumtuu hin deema. Garuu wanta tokkotu hin deemu. Innis maali? Yesuus wajjin jirra taanaan, Yesuus Kiristoos wajjin deemaa jirra taanaan, Yesuus Kiristoositti ofii keenya hin irra taanaan jireenya bara baraaf qophoofna. Waliin hin makuun hin barbaachisu. Mootummaa sobanii jalaa miliquun ni danda'ama. Nama miliqanii dookimentii qaqayyaratanii jalaa miliquun hin danda'ama. Bifa qaqayyaratanii nama jalaa miliquun hin danda'ama. Isa jalaa miliqne dura jirra garuu Yesuus Kiristoos jala. Kanan dubbadhan. Kanaaf jijjiiramni dhugaan kan dhufu sagalee waaqayyoo dhaloota bira makaa tokko malee utuu ittiin makamin dhaloota bira yoo ga'edha. Har'as nan jedha. Sagalee waaqayyoo farkaa kan qabdan amma sirra deebi'anis ni jedha. Sagalee waaqayyoo kana dhalootatti himaa. Dhaloota kan nyaatu bineensichi haala guddinaa fakkaate, haala baraa fakkaate
haala ammayyummaa fakkaatee dhaloota nyaachaa jira. Kanaatiif baay'ees ittiin dheeressu dubbii waaqayyoo kun maal naa jenne egaa dandeettii dhageessisu qaba dubbii waaqayyoo kun dandeettii dhageessisu qaba. Yohaannis 10:14 16 17 dhaqaa dubbifadha. Yohaannis 10 lakkoofsa 14 16 17 dhaqaa dubbifadha. Dandeettii dhageessisu qaba. Sagalee waaqayyoo kun waaqayyo sababii ta'eef kan nama uume immoo waaqayyo waan ta'eef sammuu namootaa kana qayyaruu jijjiiruu ni danda'a. Sammuu namootaa kana jijjiiruu ni danda'a. Laphee namootaa kana jijjiiruu ni danda'a. Phaawulos isa kaleessa Silaas jedhamee namoota ari'atu itti dhufe gaafa itti dhufu namni kaleessa namaan gooftaa koo jedhee hin beekne gooftaa koo jedheetu jilbeenfate. Eeyu duratti waaqayyo duratti sagaleetu waaqarraatti dhufe. Ati eenyu gooftaa koo jedhe kaleessa garuu namaan jedhee hin beeku. Sagalee waaqayyoo kun dhagaa keessaa bishaan dhangalaasa. Dandeettii qaba. Nama sin baay'ee jabaadha kun deebi'uudhaaf rakkisaadha. Sagalee waaqayyoo gaafa dhaga'uun madeemu. Sababni isaa sagalee waaqayyoo kattaa keessaa bishaan dhangalaasa. Dhagaadha isa jedhamu keessaa bishaan dhangalaasa. Didaadha isa jedhamu keessaati dubbii dhangalaasa sagalee waaqayyoo. Kanaatiif sagalee waaqayyoo dandeettii nama jijjiiruu qaba. Dandeettiin waaqayyoodha waan ta'eef jijjiiruu qaba. Inni kan biraan sagalee waaqayyoo kun waaqayyo wanta dubbatu akka hin dhabne. Waaqayyo dubbii dubbatu keessaa beekuu kan nuyi qabu waan dubbatu hin dhabu waaqayyo. Nu harkaa dubbiin hin dhuma. Nu harkaa sagaleen hin dhuma. Jechi nu harkaa hin dhuma. Garuu waaqayyo waan dubbatu hin dhabu. Dhalootaaf qabammayyuu. Dhalootaaf qabammayyuu. Isa maa dubbadhee tan gara dhaabuutti geessa. Firoota kun warri Kiristoos Iyesuusitti amannu. Warri Kiristoos Iyesuus duukaa buutan. Warri bifaaf fakkeenya Kiristoos Iyesuusitti uumamuu keessan adda baafattanii duukaa bu'aa jirtan. Mootummaan waaqayyoo dhiyaateera. Kanaaf mootummaa irratti kanaaf ka'aa jira. Laffi cabee kanaaf nama nyaachaa jira. Inni xuraa'aan iddoo qulqullaatti ol ba'a jedhamee inni barreeffame Daani'eel raajichaatiin har'a gara iddoo xuraa'aatti ol ba'a, iddoo qulqullaatti ol ba'a jira. Inni xuraa'aan. Maal inni xuraa'aan kun? Wanti xuraa'aan kun maal? Fakkeenya nu hin beekne irra iddoo qulqullaatti ol ba'a. Yoo xuraa'ummaa godhee, yoo ejjee, yoo sobee, yoo hatee maaloodha. Waldaan kiristaanaa kana hin dhoowwitu har'a. Baay'ee isaa dhugumanis niin jedha. Dhimma miti dhimma garee ta'eera. Wanta kana dhoobu. Garuu wanta tokkonis Yesuus Kiristoos inni hundee mana sanaa ta'e. Yesuus Kiristoos inni mataa waldaa kiristaanaa ta'e. Yesuus Kiristoos inni abbaa waldaa kiristaanaa ta'e. Yesuus Kiristoos inni hundee waldaa kiristaanaa ta'e. Guyyaa tokko akkuma wangeela Luqaas boqonnaa 17 keessatti halangee fudhatee yookaan immoo kan ittiin namoota reebanii gadi yaasan manni koo mana daldalaati jedhee gadi yaasan guyyaan isaa har'as hin dhufa. Guyyaan itti dhalootni reebamanii manicha keessaa gadi ba'anis hin dhufa. Inni mana sanaaf iyyaada waan ta'eef. Kanaaf firoota kwarras jireenya keenyaan namummaa keenyaan jijjiirama dhugaa argachuudhaaf wanta of harkaa qabnu kana haa dabarsinu dhalootatti. Waan of harkaa qabnu, waan muraasa of harkaa qabnu kana dhalootatti dabarsinu. Inni isa dhumaa dubbadhee tan dhaabaa dheeraa. Qulqullummaa amantii keenyaa eeggachuudha. Qulqullummaa amantii keenyaa eeggachuudha. Fi amantii keenyatti ija godhachuudha. Inni dhumaa kana. Gooftaa Yesuus isa lammaffaa Xiimotewos isa duraa Xiimotewos boqonnaa 6 lakkoofsa 21 irratti. Gooftaa Yesuus
Ani qulqulluudha. Isinis qulqulloota taa'e. Afaan min dubbiin afaaniin qulqullaa'uu nama danda'a. Ani qulqulluudha. Isinis qulqulloota taa'e. Dubbii Waaqayyoo akkuma jedhu amantiin keenya amanachuma keenya kanatti vaalii walaan. Amantiima keenyatti gadiitti ilaalu. Amantii anaaf isin qabanne Kiristoositti amanuun keenya Waaqayyotti amanuun keenya kun laga rakkinaa baay'ee nu ceesisa. Jireenya keenya baay'ee laga du'aa ceesisa. Hamma mootummaa Waaqayyotti ergamaan Phaawulos Xiimotewosiin akkana jedha. Isiniin dubbisa. Ergamaan Phaawulos Xiimotewosiin akkana jedha. Xiimotewos duraa boqonnaa 6 lakkoofsa 21 irratti jechuudha. Isa duraa boqonnaa 6 lakkoofsa isa duraa boqonnaa dhiifama lakkoofsa 11-12dha. Dhiifama boqonnaa 6 lakkoofsa 11-12dha. Ati garuu yaa nama Waaqayyoo kana hundumaarraa fagaadhu. Qajeelummaaf akka nama Waaqayyootti jiraachuudhaaf, amantiidhaaf, jaalalaaf, obsaaf, gara laafummaadhaaf dhama'i. Waldhaansoo amantii isa gaarii sana jabeessi qabi. Jireenya bara baraas harka kee keessa galfadhu. Isaaf waamamte dhuga baatu baay'ee duratti amantii kee ba'eessa gootee beeksifteetta. Kana lakkoofsa 12 irratti. Amanachuu keessa gatii jabeessa qabu ergamaan gara Ibrootaatti barreesse immoo. Ati garuu yaa nama Waaqayyoo kana hundumaarraa fagaadhu. Kana jechuun maal jechuudha Phaawulos? Gararraatti innaa dubbifattanii ilaaltanii namoonni barsiisa sobduudhaan akka dogoggoran, namoonni Yesuus lakkoofsa 5 irratti dhaqaa dubbifadha. Namoonni warri qalbiin isaanii bade wal aarsuunis kana keessa hin dhufu. Isaan immoo dhugaan waan irraa fudhatameef nama Waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatan hin seewwadha. Nama Waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatan, waan ittiin guddatan, waan ittiin dinagdeen ofii iddoo olaanaa gahu, waan ittiin biizinesiin ofii ol ka'u. Warra qalbiin isaanii badeetu, warra mootummaa Waaqayyoo keessatti ga'ee hin barbaannetu, warra qalbiin isaanii badeedha. Warra qalbiin isaanii badee jechuun maraatuu jechuudha. Warra maraatee jechuudha. Warra karaa gadhiisee jechuudha. Warra sammuun isaanii hin hojjenne jechuudha. Waaqayyootti amanuun maal jedha? Namoonni warri qalbiin isaanii badee wal aarsuudhaanis karaa kana keessa hin dhufu. Isaan immoo dhugaan waan irraa fudhatameef nama Waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatan hin se'u. Nama Waaqayyoo ta'uun waan ittiin bu'aa argatan hin se'u. Nama Waaqayyoo jechuun waan ittiin biizinesii hojjetan hin se'u. Nama Waaqayyoo jechuun waan ittiin jireenya ofii, mana ofii, ogummaa ofii ittiin guddifatan hin se'uudha. Warra maraateetu jechuudha. Kanaaf firoota koo har'a qulqullummaa amantii ilaa kanarraa fagaadhu dhagaa Phaawulos. Ati akka warra sanaa warra biizinesii barbaadu, warra jireenya isaanii nama Waaqayyoo ta'uun waa argachuu isaanitti fakkaatu akkasiin ta'in. Ati yaa nama Waaqayyoo kanarraa fagaadhu. Kana jechuun maal jechuudha? Amantii daldalan fakkeessin jechuudha. Amantii kee gara jireenya daldalatti hin geessin jechuudha. Amantii kee daldalatti hin jijjiirin jechuudha. Amanachuu keessa gatii guddaa qabu kana daldalatti hin jijjiirin jechuudha. Hin daldalin isaan jechuudha. Dhugaan si keessa jira, amantii kee kana hin daldalin jechuudha. Hin daldalin amantii keetii. Dhaga'a. Guyyoota gara dhumaatti sagalee Waaqayyoo kana gurra kan qabdan dhaga'a. Yesuus Kiristoos hin dhufa gurra kan qabu haa dhaga'u.
amantii keenya daldalatti hin fakkeessinu. Sagalee kana kan